guyyaarraa koodii torbaffaa carraa baasuuf jechaa jirra. Warroonni gara feesbuukii gara isanii daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraa ta'an hordofaa isanii jecha tiktookiin keenya guyyaarraa adabamnee guyyaa sadiif jirra waan ta'eedhaaf guyyaarraa gara feesbuukii bichaa laayivii dabarsaa irraa warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isinii jecha filannoo keessan egaa qaranii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinii jenna. Koodiin torbaffaa isaatii kanarraa eegalee hin ba'a jechuudha. Warroonni yaallee jiraatanii koodiin saddeettaffaa xumuramuudhaaf tikeetii muraasa qofa ta'afi dafaatii ergadhaa bacarraataa isiniin jenna. Egaa akkuma duraanii namoonni irratti hirmaachisne namoota kuma ja'an sana keessaa namoonni hundiyyuu kuma ja'a irratti hirmaatanii paatii kana keessatti argama jechuudha. Paatii kana keessatti argama. Paatiin kuni tokkoon isaa 100 baata waan ta'eedhaaf namoota 100 bilbila jira maqaa jira as keessatti argama. Paatii sana mirkaneeffachuuf namoota kuma ja'a sana mirkaneeffachuuf paatiin kun 60 ta'uu qaba waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffannaa. Filannoo keessan qaranii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinii jecha koodiin torbaffaa isaatii kanarraa eegalee boodhaaf jechaa jira. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha warroonni yaallee jiraattan koodiin saddeettaffaa namoota muraasa qofatu nu hafee jira. Dafaa irratti hirmaadhaa abbaa carraataa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 74 75 76 77 78 79 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 adii kana jaatama ta'uusaa mirkaneeffanneerraa. Filannoo keessaan qaranii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinii jecha tiktookiin keenya hordoftoota 150 ol ta'u guyyaa sadiidhaaf nu adabsiisee jira. Egaa karaa feesbuukii bichaa laayivii dabarsaa irra waan ta'eedhaaf namoota hedduu bira akka nu ga'u sheerii nu taasisaa jechuudha. Namoonni fooloon goone immoo qaranii abbaa carraa kan jiru namoota 90 ol fooloorsii kan qabu irratti baasna waan ta'eedhaaf ammuma fooloo godhadhaatii miseensota isiniin jenna. Egaa karaa kamitti deemna? Karaa koiniitti deemna jechuudha. Koiniin kunis akka paadii kana dhibbaan lakkaa'amee 60 isaas keessatti argama waan ta'eedhaaf isa kanas mirkaneeffannaa. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha warroonni yaallee jiraattan koodiin saddeettaffaa nama muraasa qofatu nu hafee jira. Ammuma irraa eegalaatii iskiriinshotii ergadhaa abbaa carraataa isiniin jenna. Biyyoota garaagaraa keessatti teessanii warroonni yaalaa jirtanii carraa gaarii isiniif haa ta'u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 76 77 78 79 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Konisi data manuutu jechuudha. Sakanas mirkaneeffannee jirra. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isinii jecha warroonni yaallee jiraattan koodiin saddeettaffaa namoota muraasa qofatu nu hafee jira. Ammuma qarshii 200 ergachuudhaan abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Biyyoota hin daangessu biyyoota garaa garaa ta'anii yaalanii
carraan kun qaqqabaa jira waan ta'eedhaafi carraan kun isinin darbiin abbaa carraa ta'a isinin jedha filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinin jecha guyyaa irraa laayivii kan dabarsaa jirru karaa feesbuukii qofadha jechuudha namoonni qananii abbaa carraa foloo hin goone jiraattan karaa feesbuukii yoo jiraattan miseensa isinin jenna egaa karaa kamitti deemna karaa koiniin kuni dhibbaamoo dhibbaani hidhamee jiru kan jedhu mirkaneeffanna waan ta'eedhaaf meeqaan lakkoofna lamaan lakkoofna waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffannu carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, idama, idami tokko, idami lama, idami sadii, idami afur, idami shan, idami ja'a, idami torba, idami saddeet, idami sagal, soddoma, soddomi tokko, soddomi lama, soddomi sadii, soddomi afur, soddomi shan, soddomi ja'a, soddomi torba, soddomi saddeet, soddomi sagal, afurtama, afurtami tokko, afurtami lama, afurtami sadii, afurtami afur, afurtami shan, afurtami ja'a, afurtami torba, afurtami saddeet, afurtami sagal, shantama. Sakanas mirkaneeffanneerra jechuudha. Sakanas mirkaneeffanneerra dhibba akka ta'e mirkaneeffanneerra warroonni yaaltonni carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha warroonni qananii abbaa carraa foloo hin goone yoo jiraattanii guyyaan sadan kana kan baasnu karaa feesbuukii qofaa tiiktookiin keenya namoota 150 ol ta'an foloo kan qabu adabamee jira waan ta'eedhaaf namoonni karaa feesbuukii irraa qofa baasna waan ta'eedhaaf qananii abbaa carraa foloo godhadhaa isiniin jenna koodiin 8ffaa namoota muraasa qofa tafee jira. Namoota muraasa qofa tafee jira. Dafaatii carraa keessan yaala abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoma. Daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa dabaasnee isinitti mul'isna waan ta'eef hagaytti hayataan nu hordofaa. Telegram में मैं तेरे को बना दे रहा हूँ सीधे भी तो को खाना आप डेविस तेरे Alex में कैसे कैसे Egaa carraan keenya bahuudhaaf namoonni keenya gara YouTube ilaaluu yoo barbaaddan jechuudha. Tokko kaasee amma koodii ja'affaa irratti YouTube qananii abbaa carraa jedhu hordofuu ni dandeessu jechuudha. Ilaaluu ni dandeessu. Egaa koodiin torbaffaa guyyaarraa daqiiqaa kanarraa egalee hin bahu waan ta'eedhaaf warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha warroonni ijaallee yoo jiraattanii Tafati, namoota muraasa qofatu nu hafe irratti hirmaadhaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Qananii abbaa carraa ji'oota muraasa keessatti beekamtiiwwan adda argachuudhaan akka naannoo Oromiyaa keessatti naannaa jira waan ta'eedhaaf
isinis carraan kun isin hin darbi abbaa carraataa isinin jenna daqiiqaa muraasa booddee abbaan carraa ta'uudhaa fi qananii abbaa carraa kan jiru tiktookiin nu jira guyyaa sadiif waa adabee jira waan ta'eedhaa fi kara feesbuukii qananii abbaa carraa tikeetii yommuu baasnu nu hordofaa isinin jenna namoonni fooloo hin goone yoo jiraattan ammumaan fooloo godhadhaa namoonni tokko kaastanii hanga xumuraatti daawwachuu yoo barbaadan kara yuutuubii qananii abbaa carraa daawwadhaa isinin jenna filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatooma daqiiqaa tokko ta'aafeefii jira abbaan carraa adda ba'uudhaa fi carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isinin jenna. Admini kan jirtu kan nama baca. Carraan keenya boodeennu warroonni yaaltanii carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isinin jenna warroonni yaallee jiraatanii amma warraa eegaltanii iskiriinshotii ergachuudhaan abbaa carraa ta'aa isinin jenna egaa qananii abbaa carraa tiktookiin guyyaa sadiif adabamni jirra waan ta'eedhaa fi kanaan booddee kan baasnu kara feesbuukiidha laayivii kan dabarsinu kara feesbuukiidha waan ta'eedhaaf namoonni feesbuukii qananii abbaa carraa hin qabanne yoo jiraattan fooloon goone yoo jiraattan amma warraa eegalaatii fooloo godhaa achumaan daawwadhaa isinin jenna namoonni tokko kaastanii hanga xumuraatti daawwachuu barbaadan yoo jiraattan kara yuutuubii qananii abbaa carraa hordofaa isinin jenna filannoo keessaan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatooma warroonni ijaalle yoo jiraattan amma warraa eegalaatii koodiin 8ffaa namoota muraasa qofatu nu hafee jira dafaa iskiriinshotii ergadhaa abbaa carraa ta'aa isinin jenna carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Egaa carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u koodiin torbaffaa sa'aatii kanarraa eegalee abbaan carraa adda ba'uuf jechaa jira warroonni yaaltan carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isinin jenna filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatooma koodiin 8ffaa daqiiqaa muraasa qofatu nu hafee jira dafaati abbaa carraa ta'aa isinin jenna egaa harka keessan duwwaa akka ta'e kaameraatti naaf agarsiisa xiqqoo siisee kana ol naa kaasaa waan isinin jedhu daqiiqaa tokko na dhaggeeffadhaa jechuudha. Kaafi carraa kana naa baastanii tokko yommuu isinin jedhu harka keessan keessa naa gashitu lama yommuu isinin jedhu jala galtanii waran duuttee waliin naa maktu sadii yommuu isinin jedhu tokko qofa keessaa naa baastu jechuudha. Warroonni yaaltan carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isinin jenna warroonni yaallee yoo jiraattanii ammumaan koodiin 8ffaa sa'aatii muraasa qofatu nu hafe carraa keessan yaala abbaa carraa ta'aa isinin jenna. Tokko akka keessan keessan agashaa lama bareeddatti waliin makaa ammas waliin makaa bareeddatti waliin makaa jala galaa bareeddatti waliin makaa sadii tokko qofa keessan abaasa tokko qofa abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 1,167 abbaa carraa tokkoffaa guyyaarraa. Galatoomaa isiniin jennee jirra abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 1,167 abbaa carraa tokkoffaa. Lakkoofsa 1,400
tokkoof 67 lakkoofsa 4067 abbaa carraa tokkoffaa eenyu laata hin bilbilaaf jechuudha hin bilbilaa fi maqaan abduu jedha maqaan abduu jedha hin bilbilaaf. Ayyaana Soomayikaa ilaalchisuuf guyyaa arraagaa qaranii abbaa carraa koodii torbaffaa baasee jira. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniin jecha warroonni yaallee yoo jiraattanii koodiin 8ffaa haala bareedaatiin haala ajaa'ibaatiin jalqabee jira. Hello. Akkam jirtu fayyaartu? Jara galata Waaqayyoo qananii abbaa carraa bukeeraa si bilbilaa jirra. Sagalee kee ol naa kaasi. Biyyi keessa. Shaashamannee. Egaa qananii abbaa carraa bukeeraa koodii torbaffaa abbaa carraa tokkoffaa taateertaa baga gammaddi. Walitti deebiin. Egaa yeroo baay'ee gaafa bilbilluu irra deebinee yoo bilbilee malee dhugaatti hin fakkaatu waan ta'eedhaafi ammas dhugaatti hin fakkaanne ganaa irratti deebinee bilbilaa fi kara carraa lammaffaatti deemna jechuudha. Kara carraa lammaffaatti deemna. Kara carraa lammaffaatti deemna. Kara carraa lammaffaatti deemna. Wadiin bata-bataan. Biyyi duwwaa akka ta'e agarsiisi xiqqoo see ol naa fuudhee argaa kanaa kana godhiti dachaasisee kana akkana naa godhi duwwaa akka ta'e immoo kaameraatti akkana naa agarsiisi akka duwwaa akka ta'e lammansaa eeyyee tokko gaafa siin jedhu akka sana agarsiita lama yommuu siin jedhu waliin maxxaa sadii gaafa siin jedhu tokko keessaa naa baasta si galee namti tokko harka sana agarsi lama waliin maki barambiitti jala galiiti barambiitti waliin maki barambiitti waliin maki jala galiiti tokko qofa naa baas sadii tokko qofa keessaa naa baas tokko qofa baas. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 458 lakkoofsa abbaa carraa lammaffaa lakkoofsa 456 abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 456 maqaan Latii jedha Latii. Bilbila isaa sirrii miti. Abbaan carraa lammaffaa bilbila nutti cufaa boodee bilbilaaf jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaa waan sun beeksisnu taana karaa carraa sadaffaatti deemna. Karaa carraa sadaffaatti jennu baasee akkatti nu baase. Biikee duwwaa akka ta'e naaf agarsiisitti kosii ol dachaasisee kana. Egaa tokko harka sana agarsiisi. Lama waliin maki barambiitti waliin maki sadii tokko qofa keessaa baas tokko qofa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 380 lakkoofsa 380 abbaa carraa sadaffaa abbaa carraa sadaffaas bilbilaa. Biraanuu maqaan Biraanuu jedha
bilbilaa fi isaanis bilbilaa. Abbaan carraa tokkoffaa biyyisaa Shaashamanneedha jechuudha. Lakkoofsa 4167 abbaa carraa tokkoffaa ta'ee jira. Hello. Jettu fayyartu. Orani abbaa carraa bukeeraa isinii bilbilaa jira. Abbaa carraa sadaffaa taataniirtu baga gammaddanii. Biyyi keessanis biyya keessan baalee ishee akkaawuntii keessan karuma asitti nuuf ergaa olitti deebina. Abbaa sadaffaa arganneerra. Abbaan sadaffaa baaleedha. Abbaa lammaffaadhaaf irra deebinee bilbilaaf. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa koodiin torbaffaa kana fakkaata. Abbaa carraa lammaffaa karaa feesbuukii waan san beeksisnu ta'a. Egaa tiktookiin keenya guyyaa sadiif nu adabeera waan ta'eedhaaf karaa feesbuukii nu hordofaa isiniin jenna. Koodiin 8ffaa namoota muraasatu nu hafee sa'aatii muraasa hafee dafaatii amma qaqqabadhaa bacirraataa waan isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa.